السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجالتمتو تا أبولي ينكية. باكو مجرتني تي سلام تانتي أوني رامد إتي سنهارا كابلو سنينجا حرقاس ديبي فجرة حرقا وان براهي كابلو فيديو لكي كاسا دينجيني وي ورابي آبسا كان نوف دبرسي وان نانجيرا نيف إسي دبرسو دفه osoo gara dhimma dhaamsa kiyyaatti hin tarreen duratti namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan faamilii kiyya namoonni faamilii kiyya taatan viidiyoo gaggabaabaa daqiiqaa 3 hanga 5 yookaan hanga 8 ga'u kana viidiyoodhaan yeroodhaan guyyaa guyyaan gadhiisu kana share gochuudhaan uummata biraan akka geettan kabajaan isin gaafadha. Hundaafuu gara guyyaa dhimma guyyaa har'aa dhufeetti yeroo ta'u obboleetti teennatan asirratti argitattuun qabsooftuu walaneeti. Fuulli Facebook isii yewalanee nasaa awci jedha. Yewalanee nasaa awci jechuun afaan Oromoofaatitti yeroo jijjiirru I think adda baasa walanee adda bilisa baasa walanee. Walanee fonqolchu walanee adda baasudha jechuudha. Saba walanee kana saba uf dandeedha saba akka saba kamiitittu afaan ofii waa hunda aadaa ofii akkaataa uffannaa ofii waa hunda bakka waa hunda qabuudha. Garuu uummata Guraagee yookaan uummata Silxee jalatti maxxansaniitiin jiraachisaa jiranii yeroo hundi obboleettiin teennatuni kanaaf iyyiti nyaa Guraagee aydallanim nyaa Silxee aydallanim jettee halkanii guyyaa iyyaa jirti nama fooloora baay'ee qabuudha nama dhageettii guddaa qabuudha. obboleettiin teennatuni waan isiin uummata Oromootiif taates waa hedduudha. Uummata Oromootiif sagalee ta'aa turte fuula Facebook isii jala yookaan fuula page isii jala deemtanii yoo ilaaltan namni OMN share godhu isiidha. Namni uummata Oromoo kanaaf yeroo hedduu lallabaatiin iyyaa oolu mucayoo tana jechuudha. Mucayoon tuni baay'ee nama cimtuudha. Waa hedduu walitti qabnaa jechuudha. Hunduu warra cunqurfame warra mirga kennaaf iyyannuudha. Isiinis mirga ofiitiif iyyatti nutis mirga kennaaf iyyanna nu waliif obbolee iyyannu jechuudha. Kanaaf yaa jamaa jechoota isin jette keessaa muraasa isin biraan ga'a. Gaafa tokko mucattiin tuni osoo hordofaa jiru osoo laayivii waraabaa jirtu baay'ee aartee uummata walaneetiin dhaamsa wayii dabarsite. Yoo isin na duuka qabsaa'uu diddan ol ka'eetiin guddifachaa uummata Oromoo bira galaa jirte baay'ee na ajaa'ibaa ture. Uummanni Oromoo immoo harka isaa banee akkana xaqabbalu akkana fudhatu abdii guddaa qaba kana kunuunsu abdii guddaa qaba uummanni Oromoo saba bal'aa saba nama jaalatudha jette yeroo itti namni lugaa Amaariffaatiin yookaan afaan Amaariffaatiin uummata Oromoo kana baay'ee tiriitu godhu baay'ee sagalee isaaniif ta'u isiidha. Yeroo hedduu namni Jawaariin fa'aaf iyyuu isiidha. Namni yeroo ustaazonni tuqamus karaa amantaatiin iyyuu isiidha. Baay'ee cimtuudha jechuudha walumaa galatti mucattiin tuni. Fuulli Facebook isii yewalanee nasaa awci jedha. Fuula Facebook isii kaasirratti argitan kana yookaan fuula Facebook moo fuula page kun fuula page tan fakkaate fuula page kanaan message kaawufii ni dandeettanii rabbi si haa fayyisu rabbiin fayyaa kee guutuutti si haa deebisu jechuu ni dandeettanii akka jettanii immoo abdii guddaa qaba wanti guddaan immoo mana keessan keessa teettaniitiin du'aa gochuufidha. Du'aa nan irraanfatina isiniin jettee jirti du'aa nan irraanfatina. Hundaafuu viidiyoo kana caalaa isinitti hin dheeressu namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan faamilii kiyya ta'aa koomentis barreessaa hin jirtani yaada keessan kennadha maaltu akka sirraa'uu qabu maaltu akka itti dabalamuu qabu fi maaltu akka itti hir'atamuu qabu asirratti barreessaa isin jechuu barbaada nagaa naaf